bakki seenaan Itoophiyaanota dachaan itti eegale waggoota dheeraa kan lakkoofsise ashaaraa dafqarraa jalqabee hanga dhiigaatti kan itti kaffalame hidhaan haaromsaa guddichi Itoophiyaa ashaaraan lammiilee biyyattii biyya keessaa haga alaa eebbifamuun miira gammachuu dachaa Itoophiyaanotaaf guduunfeera. Hooggantoonni hojii mootummaa olaanoorraa eegalee kutaaleen hawaasaa biyyattii hidhichaan ashaaraa dhalootaaf darbu kaawwachuun cichoomina bu'aatti jijjiiruun imimmaan gammachuutiin alaabaa biyyattii jala dhaabbachuun biyya jaallachuu jechuun maal jechuu akka ta'e agarsiisaniiru. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa ashaaraa lammiilee biyyattiis addunyaa dinqisiisuun eebbifame karoora waggoota 14 dura qabameef ooleera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin gaggeessitoonni biyyaa dabalatee keessummootni kabajaa biyyoota ollaa Itoophiyaa pireezidaantii Keeniyaa William Ruto, pireezidaantii Soomaaliyaa Ismaa'eel Omar Gilee fi pireezidaantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir fi warreen biroos irratti argamaniiru. Kanneen keessaas bakkee seena qabeessa dachee ashaaraan Itoophiyaanotaa maraa irra buufate sagantaa eebba hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti argamuun AMN Plus yaada kan kennan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kun bu'aa ni dandeenyaa amanuudha jedhaniiru. Hidhaan laga Abbayyaagaa hoo waliin taanee waliin dhaabbannee waliin hojjennee wal dhaggeeffannee xiiqii keessa seennee waan dandeenyu hunda gumaachine hammam akka dandeenyu kan agarsiisudha. Dandeenyeera agarsiisuun hidhaa laga Abbayyaati. Seenaa Adwaa isa jalqabaatiin dhalootni hammam akka boonaa jiraate kan yaadachiisan Aadde Adaanech boonuurras kan darbe amma hidha laga Abbayyaatiin injifannoon Adwaa lammaffaa irra deebi'ameeras jedhaniiru. Bu'aa bahii hedduu keessa darbuun hojiin hojjetame kun seenaa laphee dhaloota dhufu keessatti kan barreeffamudha jedhaniiru. Kaleessa seenaa Adwaatiin biyyi keenya baay'ee boonte har'a immoo Adwaa lammaffaa waliin hojjenneera. Kana waggaa hojjennu bu'aa ce'een keessa dabarree hundi akka nu dhaabuu hin dandeenye. Qormaanni barbaadeyyuu akka karaatti nu hambisuu hin dandeenye kan agarsiisu ijjannoodhaan kutannoodhaan hojii hojjetameedha. Seenaa guddaa kanarratti Itoophiyaanonni hundi waan qaban irraa baasanii jaalala biyyaaf qaban kan itti mul'isan ta'uu ibsuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech gammachuun Itoophiyaanotaa maraa hidha laga Abbayyaa daandii badhaadhinaa waloon ijaaruuf karaa kan saaqudha jechuun miira gammachuu qaban ibsaniiru. Kanammoo hundatu itti hirmaate Itoophiyaanonni hundumtuu baga gammaddan baga gammanne har'a kanarratti gammannee garuu dhaabbannu kun ni dandeenya kan jedhu ergaa guddaa qaba. Danda'uu keenyas agarsiisa. Kanaafuu dandeettii kanaafi akkamitti akka dandeenye barnoota irraa fudhannee daandii badhaadhina keenya waliin taanee ijaaruu fi galma badhaadhinaa bira ga'uudhaaf tokko taanee waliin taanee kana caalaa xiiqii seennee yaa hojjennu wajjinaa dhaabbannu jechuun barbaada.